Maqaan Waaqayyoo barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Barana Waaqayyoo saba keenyaaf yeroo inni itti waan guddaa nuuf godhu seenaan yeroo geeddaramu yeroo chaaptarii haaraatti seennuudha. Isa kana nan amanaa. Ganama kana kan nu irraa barachuu jalqabne jireenya maalii jennee jalqabne? Jireenya maalii? Jireenya bu'a qabeessa. Haleluuyaa. Waaqayyo lafa bu'aan hin jirre sin oolchin. Eebbadha kun fudhadhu. Waaqayyo lafa bu'aan hin jirretti sin joorsin. Jireenya bu'a qabeessa si haa jiraachisu. Si jiraachisa immoo Waaqayyo. Waaqayyoon baay'ee hin galateeffannaa. Barumsa keenyatti seennaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 kaasee hamma 18tti isa jiru. Yesuustu dubbate dubbii kana. Yesuus itti dabalee dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjetaasaa waamee horii callaa qaba ture itti maal godhe? Mee namni afaan Oromoo sirriitti dubbisuu danda'u maal jedha? Kenne jedha? Itti kennateedha. Isanni sitti kenneeni nagadiidhaanii ollaa keessanii. Kan keemiti jedhaanii. Sitti kennate malee nyaadhu hin jenne. Dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'ee itti hojjetaasaa waamee horii callaa qabu ture itti kennateedha. Akkuma akka humna isaaniitti isa tokkotti meetii 5,000, isa kaanitti meetii 2,000, isa kaanittis meetii 1,000 kennee biyya fagoo adeeme. Namichi inni meetii 5,000 fudhate sun si'uma sana dhaqee ittiin bitee gurguratee meetii 5,000 buufatee, inni meetii 2,000 fudhate immoo meetii 2,000 buufatee, namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaasaa awwaalee jedha. Xiyyaarri lafaa ka'uudhaaf, joobirri lafaa ka'uudhaaf baallee yookiin qoochoo meeqatu isa barbaachisa? 2. Inni tokko maalidha jenne sila? Hariiroo uumachuu yookiin neetwoorkii qabaachuu, fira horachuu, akkaataatti inni horamu diippilii gadi fageenyaan ilaalleerra sila. Inni kan biraan immoo itti gaafatama karoora karoorfatanii, biizines pilaanii qabaatanii, laayif pilaan qabaatanii, laayif istiraatejii qabaatanii itti bobba'uudha. Amma gaa kutaa kana keessatti Iyesus Kiristoos isa tokkoof 5, isa tokkoof 2, isa tokkoof 1 kennee inni abbaa 5 buufateera moo buufanne? Deebisa ol kaasaati. Buufateera moo buufanne? Inni abbaa 2 hoo? Inni abbaa 1 maal godhe? Maal godhe? Maal godhe? Maqaa Iyesus Kiristoosiin hafuurri awwaalchaa sirraa kan rukutame haa ta'u. Beektuu biyya kana keessatti hafuura kennaa namaa awwaaluuf hojjetu baay'eetu jira. Hafuura kennaan nama baay'ee hin awwaalama biyya kana keessatti. Namoonni baay'een kennaa asitti qaban kan environmentii sirriitu qabaatanii. Environmentii sirriitu qabaatanii fagoo ga'u. Environmentii haala gaarii dhabuu isaatiin namoota hiyyeeyyii tokkotu utuu biyya kana keessaa ba'anii iddoo kan biraa dhaqanii kan milkaa'an baay'eedha. Dhiyoo kana waa tokkotu naquunname. Biyyi itti naquunname biyya United Arab Emirates keessatti, biyya Dubai keessatti naquunname. Namicha warra real estate hojjetu keessaa nama guddaa tokkotu nama biyya keessanii tokkotu dhufee mana tun ta'in manoota narraa bitee naan jedhe. Eessaa dhufee jennaan Ameerikaa irraa dhufee. Oromoodha. Dubartiidha. Baadiyyaa gadi fagoo keessaa dhufte. Baay'ee kan na dinqu. Garuu Ameerikaa dhaqxee waa'ee Bitcoin, cryptocurrency, digital money kana qoratte mucaan kun baadiyyaa keessaa dhaqxe. Gatii xiqqaadhaan bittee yeroo isheen bittee $2,000, $3,000 amma $100,000, $150 ta'eera. Isa kriptoo sana gurgurtee itti mana bitachuudhaa fi biyya Dubai immoo dhufte Ameerikaa irraa. Mucaan kun baadiyyaadha.
waan kennameef kana environment sirrii argatte. Environment sirrii argatte. Utuu biyya kana jiraatteetti ta'ee sammuun ishee sun owwaalamee hiyyoomtee kophee gadaanaa uffata gadaanaa uffattee baadiyyaa keessatti yookiin dulloomtee yookiin heerumtee yookiin dhukkubsattee jiraatti turte. Environmentiin ishee gaafa geeddaramu garuu awwaalli sammuu ishee irra ture irraa baname. Harragaa raajiin sirratti dubbadha. Hallelujah. Raajiin sirratti dubbadha. Afurri nama awwaalu kan sirraa rukutame haa ta'u. Hallelujah. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos inni nu waaqeffannu Waaqa isa awwaala dhoosee ka'uudha. Raaji naan jedha isinitti raaju barana awwaalli lafa kanarraa hin dho'a. Ilaa maaloo kana ameen jedhaa fudhadhaa. Barana awwaalli sammuu kee irra taa'u hin dho'a. Dhagaan sirratti galagale sirraa hin galagala. Awwaalichi sirraa hin galagala. Kana booddee anin awwaalamu kan jedhu si'a sadii ameena jedhu. Ammas isa dhumaa ani immoo sittani ma hin awwaalamtu. Inni awwaalatti gassi deebisuu barbaadu hin danda'u kana booddee. Hallelujah. Haalli nama awwaala. Siyaasni nama awwaala. Jibbi nama awwaala. Hinaaffaan nama awwaala. Wallaalummaan nama awwaala. Ibaaraan nama awwaala. Dadhabbiin mataa keenyaa nama awwaala. Ani beeku awwaala nama baay'ee banama barana. Warra Amboo raajii kana fudhadhaa. Reepa kaldara labaashya. Ila hallelujah. Mul'ataan an argala. Mul'ataan awwaalli gaggalagalee ture yeroon akka sassaaqamu. Yeroon akka sassaaqamu. Yeroon akka sassaaqamu. Ani ka'uu kooti kan jedhu hirkatee iyyee ameena jedhu. ቀባሪ መንፈስ ስጦታ ያላቸውን ጥሪ ያላቸውን ተጃጅላ ሜቀጥ አዋለሜ ነጋዴ ሜቀጥ ኮኤ አዋለሜ ሲያሳ አባ ሲያሳ ሜቀጥ ከኤ አዋለሜ ቀሮ ሜቀጥ ከኤ አዋለሜ ኢዶ ኢቲ ነምኒ አዋለሙ ተኤ ቱሬ ለፍቲ ኩን ከነ ቦዴ አፉሪ አዋልቻ ኢራ ሂንጨባ አቲ አዋላ ዳሎታ አዋለሙ ሚቲ ዳሎታ አዋላ ገለገልቹዳ Hallelujah. ቀባሪ መንፈስ ቀባሪ መንፈስ አመጋ irra deebi'een gaaffii sin gaafadha. Namichi nabbaa shanii buufate moo buufanne? Namichi nabbaa lamaa buufateera moo buufanne? Gaafa buufatan immoo dachaa buufatan. Gaaffii tokko gaafadheen isaaf deebii kennee taa'a. Attamitti buufatan jarri kun? Sirna nama bu'a qabeessa ta'u sirna isaa attamitti buufatan? Tokkoffaa Yesuus Kiristoos tu barsiise kan attamittiin buufatan jarri kun. Tokkoffaa sirni buufachuu inni tokkoffaa maal jedhama? The principle of giftedness. Inni simmoo maal jechuudha? Sirna ani kennaa qaba jechuu. Sirna kennaa argachuuti. Ani jedhime kennaa qaba. Kennaan si keessa jiru kun gaafa gadi ba'u albuuda zayitii saawudiin qabdu warqee wallagga keessa jiru warqee shaakkisoo keessa jiru daayimandii South Africa keessa jiru isa caalutu se keessa jira. Namni amanu hameena jedhu maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin wanti kennaa kee awwaale har'a sirraa haa galagalu. Yeroo hundumaa garuu waa amanuu sirra jira. You have to believe. Ani kennaa qaba. Kennaan qaba. Ani kennaan qaba. Talent nan qaba. Waanan danda'u waa tokko jira. Yookiin fiiguudha, yookiin barsiisuudha, yookiin nyaata tolchuudha, yookiin mana ijaaruudha, yookiin dhagaa falatuudha, yookiin qalamii dibuudha. Ani kennaa nan qaba. Gimbanya ta'anii waa hojjechuun kennaa guddaadha. Dandeettii guddaadha. Horii guddaa fida. Naqamtee irratti amma piroojeektii gurguddaa lama qabna. Yeroon bilbilu si'a tokko
narrakkadhena jedhani project manager maali ግንበኛን tudhibe jedha ኮሪደሪን ግንበኛ ነሳሜ jedha kun ግንበኛ ነሳሜ ግንበኛ dargaggeessa karaa wal dhibbisu walakka ግንበኛ dhibi nama dhagaa falatee ashawaa waliin makee mana ijaaru talent development kenna ko maayni keessa ko wanti jiru maayni dibanni ko maayni wanti waaqayyo naaf kenni maayni hallelujah isin eebbisu laata eebbisi naan jedha ila barru keessan walakka waaqayyo kenna awwaale tokkotu jira achi as fidaaga nan eebbisa maqaa ilma waaqayyo Yesuus Kiristoosin kennaan sun har'a gadaa ba'u kennaan sun har'a haburku asnatti qabi maqaa ilma waaqayyo Yesuus Kiristoosin kennaan kun har'a haburku barruu kee keessaa haburku inni waaqayyo sii kenne kun haburku hallelujah ila kennaan kun gaafa as keessaa burqu magnetic power qaba eebba harkisa ulfina harkisa dandeetti harkisa nagaa harkisa fayyaa harkisa qabeenya harkisa biridu wamitin the entire thing harkisa ulfina sit harkisa maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u kanaaf seerri isaa inni jalqabaa bu'a qabeessa ta'uudhaa fi ani kennaa qabaa maqaa am gifted wanta gochuu dandeessan waaqayyotu na dibee waaqayyotu naa kenne ani kennaan qabaa lammaffaa principle of giftedness jennurraa inni lammaffaani principle of capacity wanta jedhamutu jira Yesus Kristos yeroo kennaa kenneefidha akka maalitti kenneef jedha akka humna isaaniitti akka humna isaaniitti namni hundumtuu humna wal qixxa hin qabu haa ta'u iyyuu malee sirna humnaa jechuun haa ta'u iyyuu malee principle of capacity ni jedhamu maalidha namni hundumtuu humna wal qixxee hin qabu garuu humni kee lafa harra jirutti hafuun irra jiru humna kee guddifachuu dandeessa sakana jechuun capacity development jechuudha humna kee guddifadhu jedhanii ollaa keessanii of haaressi jedhanii of qopheessi jedhanii mixinoo raasaati of barsiisii jedhanii capacity development jechuun Yesus Kristos akka humna isaaniitti kenneef namni tokko humni isaa lafuma barreen gaddaa jira hin baratu beekumsi ati university dhaa fudhattu yoo baay'ate waggaa 3 hamma waggaa 5 dulloomaa jedha saayinsiinsa outdated ta'a namni waggaa kana 2025 graduate godhe degree isaa fudhatee girgiddaa irratti maxxanseera malee by 2028 waggaa 3 har'aa degree isaa suni beekumsi inni university dhaa barate already dulloomeera yoo ofin haaressu ta'e booddeettafaadha jechuudha yoo ofin haaressu ta'e theology dhaani ergan graduate godhee waggaa baay'eedha garuu isan bara sana baradhe duwwaadhaan jiraachaa jira miti waan si ilaallatu waan hojii kee ilaallatu irratti of qaruun of barsiisuun capacity develop gochuun baay'ee barbaachisaadha matseetii graduationii ijoollee mana barumsaa Cambridge matseetii graduation magazine qopheessinaa jennaan namoota adda addaa warra kana hojjetan waamne interview goona ture inni tokko kaleessa inni tokko 80 iyyuu nan hojjedhaa 100 iyyuu nan hojjedhaa jedha inni kun dhufee 80 miti nama tokko nan isinitti hima nama tokko matseetii tokko 9,000 hamma 10,000 ittiin hojjedhaa maali kun hundumtuu jenne sadarkaa kootiin jedhe of jaja seenii namoota gaafannu isa tokko suma dhumaatiin biyya keessaa nuun jedha maali namichi inni kaleessa dhufe ko 80 nan hojjedhaa jedhe siif 150 kennina maaliif hin hojjettu enaan kanaan immaa jedhe matseetii miti footoo iyyuu kaason ijoollee kanaan hundee
baala ushaan manu godhe namichi intuffate birrike maaliif tuffate as ga'eera dandeettiinsa maaliin as ga'e of barsiise kaameeraa beekaa digital printing beekaa matseetii beekaa ofiisaati doktarri inni kuni kaardiidhaa fi kuma tokko si kaffalchiisa doktarri inni kun immoo 10,000 kaffalte malee okay 100 kaffalte malee biiroo kootti ol hin seentu sin jedha maaliif hamma ga'u beeka kunis doktoriidha maa inni garaagarummaan isaa humna isaanii capacity isaanii guddifatan mi'aa of godhiidhaanii ollaa keessaniin attamittiin mi'aa of goota psychologistiidhaati doktoriidhaati barsiisaadhaati injiineriidhaati maaliidhaati hojiin kee yookiin immoo naggaadeedhaa maalidha dirree itti bobbaate irratti capacity kee guddisi qoradhu waa'isa make yourself an expert namichi Brian Stacy jedhamu tokko maal jedhee barsiisa namni tokko dirree itti bobba irratti yoo xiqqaate sa'aatii 2 guyyaatti lecture dhumaaf barsiisa waa'ee dhuma isa ilaallatu sana guyyaadhuma sa'aatii 2 YouTube yoo ilaale kitaaba yoo dubbise yoo of qaree nootti yoo fudhate dhaqee course yoo fudhate ji'a keessatti expert of godhaa waamantaane TikTok ilaalaan olin waamantaane rubbish consume gochaan olin waama sin gargaarre odeessaan olin waama sin ilaalle keessan olin akkas jedha Yesus isa tokkoof 5 isa tokkoof 2 isa tokkoof 1 akka maalitti akka humna isaaniitti humni kee Waaqayyo siif guddisu ameen meegaashaan ameen jedhaa kaa Daawit dirree tikeetti nafne faarfannaa isaas beekuma isaas dandeettii isaas guddifate dirree waraanaatti guddifate gaafa du'e jeneraala waraanaa isa dhumaati hamma har'aatti Israa'el ittiin dhaadata baandiraan Israa'el alaabaa isheerra urjiin irra jiru kun urjii Daawit jedhama Daawit gaafati jettu boquun nama Israa'el ol jedha maaliif of bisheessa of guddisa of qaraa dhufe waraanaan walaloodhaan faarfannaadhaan beekumsaan hariiroodhaan jaalalaan qabeenyaan of guddisaa dhufe akka humna isaaniitti jalfab jedheedhuma taa'ee digriin qaba jedhee digrii waggaa 20 dura fudhateen of hin jechu it's useless why degree miti why of qopheessuti intala tokko ingiliffi ishee dinqisiisaadha nan ilaala namoota kennaa dandeettii qaban highly resort hawaasa yeroo boqonnu yeroo gadi baanu yeroo ol gallu nan ilaala mucaan kun guest relation irraa hojjetti gaaf tokko nan gaafadheen attamittiin hojii kana argatte ati yennaan hawaasa university itti galeen ture medical school galeen ture xinnoo ishee na dhukkubnaan achi ba'ee hojii kana argadhe hojii kana irratti of qaree nan guddadhe xiqqoodhaa ka'een as ga'ee naan jette waaw jedheen dinqifadhe booddee nama dandeettii akkasii qabu international school nuyi bannu kana keessatti front desk godheen qaxaraa jedhee tanani waame interview godhee chi booddee intini keenaa ergiin jedheen CV keenaa ergii jennaan dubbatteetu qaanoftee waan tokko kophaatti waa tokko sitti muu I hope gaafa kana dhageessu murtii keen hin jijjiirtuu naan jetteen ishee qaxaruudhaaf murteesseera damooza haayileen kaffaluuf dachaa 3 godheen fideen capacity ishee baay'ee guddaa booddee nabira sitteetu maallaan jetti I hope in waan namasiin jedhu yaada keessa hin jijjiirsiisuu naan jette maa inni ennaan digriin qabu naan jette qabaattee dhiiftee digrii ati ingiliffa ati dubbattu ingiliffa namoonni gurguddaa baay'een dubbatan dachaa meeqa caala hojiiti hojjettu customer relation guest relation garaa cibsa maalan barbaadan kana caala digrii kee akka girgiddaa irratti naafanne maal naa godhaanaaf seeni mindaa keenyaadhu dabarseeni
warri Ingilizii jiru warri mana barumsaa keenya geggeessan Britishiin isaanitti kenninaan kanamma interview yuun goonuu naan jedhan. Har'a qaxarii naan jedhan. Har'a qaxarii naan jedhan. Maalni kuni maal goote mucaan kun of guddifte. Of geessifte. Ani digiriin qabu, ani firan qabu, ani maaloon qabu, ani naman qabu irraanfadhu. Ofii kee guddisi. Ofii kee irratti hojjedhu. Yeroo kee caljattee hin balleessin. Develop your capacity. Ergaan kun kan kooti kan jedhu harka dhahee Waaqayyoon haa galateeffatu. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin. Sagaleen kun akka rasaasaa garaa keessanitti hamaxxanu. Sagaleen kun lafa jirtanii isin fuudhee haa kaa'u. Raajii fudhadhaagaa bara dhufuu lafaarra jirtu hin jiraattu. Hin amanne fudhadhu. Bara dhufu lafaarra jirtu hin jiraattu. Sadarkaan kee ol jedha. Sadarkaan kee ol butataa. Ani guddachuu kooti kan jedhu ameena jedhu. This is what we call principle of capacity development. Capacity development kana hamma namni tokko dhufe maaloo Efreem tudhattee gaazexeessummaa kana irra caalaa barattee jedhee namni na kadhata jettee yaadin. Forget about nama. Just develop yourself. Ofuma guddisi ati jedhanii ollaa keessanii. Maaliif beektu namichi inni kennaa kenne suni akkati guddattu barbaada. Tuqaa sadaffaa. Attamittiin gara bu'aatti dhufan namoonni kun. Jalqaba kennaa fudhatan. Lammaffaa humna isaanii guddifatan. Sadaffaa dubbii cimaadha. Sadaffaa. The principle of stewardship jedhama. Inni kun immoo kennaa sanaa kunuunsu. Stewardship. The principle of stewardship. Stewardship inni jedhu kuni maalirraa dhufaa? Achuma Yesuus dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'ee inni hojjettoota isaa waamee callaa qabu itti kennate. Akkuma akka humna isaaniitti isaan tokkotti meetii, isa tokkotti 5, isa kaanitti 2,000, isa kaanittis meetii 1,000 maal godhee kenne jedhaa. Inni sirka jiruu jedhaan hime. Kan kee miti. Kanaaf ittiin nagadi dafiiti jedhaani. Abbaan qabeenyaa jedhaa. Deebi'ee dhufuu isaati. Naman gaddisiisu namni tokko kennaa dinqisiisaa qabaa. Kennaa sana garuu fudhatee maal godha? Inuma ta'a. Qees bal'inaatu gaaf tokko mucaa tokko haati hin naafate mucaan koo jetti. Mucaan immoo garmalee furdatee lafaa ka'uu dide. Hin naafate naafa diriirsaa gooftaan kottaa naa kadhadhaa itti. Hin naafanne mucaan kee kaasi atumti lafarraa hidhu qees bal'inaan. Hinuma naafate booddee gaaf tokko dhufanii mutaa naa diimessaa jedhan. Mutaa beektu miti? Mutaa naa diimessaa jedhan. Mutaa diimessaa. Gaafuma ol lixan mucaa fuudhanii hudduurra mutaadhaan xash gaafa godhanii di mucaan keessii fayyeeraa gammadii jedhaniina. Namni tokko hamma mutaan isa gubutti lafaan ka'u. Waaqayyo mutaadhaan haa dhufu. Sitti kennee maa rafta. Sitti kennee maa karaa bira dhaabatta. Sitti kennee maa mana kee ciifta. Sitti kennee maa of gatta. Obboleessa keetiin abbaan kennaa deebi'ee dhufuudhaaf ka'e jedhaanii. Kennaan kee jedhaa. Kan kee miti. Kan saati. Ameen. Namni tokko kennaa qabuun of jaja. Kan kee miti. Namni tokko kennaa qabu fudhatee rafaa. Kan kee miti. The seed money is not yours. The seed gift is not yours. The root source is not yours. It belongs to Jesus. Kan Yesuus. Kan kee miti. Kan kee waan hin taaneefi qabattee hin rafin. Kunuunsi ittiin hojjedhu. Tuqaa arfaffaa. Attamittiin gara bu'aatti itti siqaa jirra gaa. Jalqaba
kennaa kee beeki. Lammaffaa humna kee guddifadhu. Sadaffaa kennaan si bira jiru suni kan kee akka hin taane hubadhu. Inni arfaffaa kun baay'ee barbaachisaa na dhaggeeffadha. Inni arfaffaa miilla kee lamaaniin of danda'ii dhaabadhu. This is principle of independence. Namichi abbaa kennaa hin dhufe. Kana booddee kennaa kenne. Achi booddee eessa dhaqee jedha dubbiin Waaqayyo. Eessa dhaqee? Mee namni kitaaba yaadatu eessa dhaqee? Goobas biyya maalii? Biyya maalii? Fagoo jedhame. Mee gaashaan fagoo jedha. Fagoo dhaqee jechuun kophaatti si dhiisee deeme jechuudha. Maaliif? Miilla lamaan lafa jedhu jechuusaati. Murtii mataa keetii murteeffadhu. Har'a asiinan ba'amoo asiinan ba'aa ofii keetii murteeffadhu. Narrafamoo nan ka'aa ofii keetii murteeffadhu. He does not micromanage. Micromanager miti. Micro as dhaabbateetu eessa lixxee maal gootee maal taatee si dhiisa. Si dhiisa. Hin kuftaa, hin kaataa, hin gubattaa, gubannaa keessaa baataa, hin dhukkubsattaa, hin fayyitaa, maaloodhaa si dhiisa. Maal gochaa jira? Developing your decision making capacity. Murtee akkaataatti murteeffattu beekisiin jechuusaati. Nama naannoo keessa jiru tokkotti galagalaati ati bilisa jedhaani. Ati bilisa jedhaani. Nagaamne mee jedhaani. Hiree mataa keetii ofuma keetii murteeffadhu jedhaani wallaa keessanii. Hiree mataa keetii eewsi murteessa. Ofii keetii murteeffadhu hamma maalitti? Hamma fottoqutti. Hiree mataa keessanii ofirratti murteessa. Abbaan koo maallaan jedhaa, haati koo maallaan jetti, eessumni koo maallaan jedhaa, ollaan maal na godha laataa, warri gamasii maal jedhu, warri gamanaa maal jedhu, waa'ee keeyyuu yaadaan jiran. Rakkati. Namni baay'ee waa'ee kee yaadu sitti fakkaata. Warri Facebookii, warri YouTubeii, maaluma jedhu laataa eessaanan ba'aa maala. Forget that. Waan jaallatana jedhan. Murteeffadhu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hallelujah. Eessa dhaqee jedha? Biyya eessaa dhaqeedha? Fagoo dhaqee kanaaf kan kee suuma gaa har'aa jalqabe. Si'uma kan kee. Gaafan Dambidolloo dhaqee haadha kootu na geesse. Manaa ba'een beeku mucaa waggaa 12 nageessitee mana barumsaatti na dhiiftee halkan maaliif akkam bo'u waan beektuu fi utuu natti nimin atoobisii yaabbattee sokkite ganama natti min as galagallaan haati koo hin jirtu abbaan koo hin jiru eenyu hin jiru barsiisota kootii fi ana duwwaa miti gaa. Warri bara sana kutaa 7 galee warri bara sana kutaa 7 galee hundumtuu 7 boo'uun aadaadha. Hirqinfannee booni haadha yaannaa nyaata ishee yaannaa foolii ishee yaannaa utuma jennu badi nu keessa. Waggaa lammaffaatti haati koo akka barreen gaddaa Dambidolloodhaan nan geenye atoobistaraadhaan na geesse. Atoobistaraadhaan na geessee atoobisii na yaabbachiistee bargarii natti dhaamtee sokkite garaan na roorreera. Waggaa sadaffaatti sireerra ciistee nagaa natti dhaamte. Waggaa arfaffaatti galgala natti dhaabdee hirribaa akka nan kaafne naan jette. Ammoo eessa yoon deeme ergan galeefaa dhageessi. Injiru. Fagoo. Ilaa namootati har'a itti hirkattee itti maxxantee jettu sirraa gargar ba'aa deemu sirraa gargar fagaataa deemu miilla lamaan dhaabatta hin fuuta hin heerumta biyya kan biraa dhatta hojii kan biraa dhatta fagoo sirraa jira. Kanaaf ofii keetii yaaddee ofii keetii murteeffachuu bari.
waan tokkoon isin eebbisa waaqayyo murtee keessiifa eebbisu murtee ati murteeffattu irratti si haa gargaaru murtee qajeelaatti si haa oofu haleluya